Hayyee jirra jirtu nageenya isiniif haa baay'atu obboleewwan tiyyaa. Waa'ee aappii kanaa ijoollee baay'eetu na gaafachaa jira. Koomentii jalatti viidiyoo gaggabaabaa lama kana dura qopheesseen ture, garuu sirriitti isiniif hin galle na fakkaata. Akka sirriitti isinii galuuf viidiyoo dheeraa isiniif qopheesseen jira. Kaameraan jira garuu anaaf naafi sagalee wayii na dhageessisuu dide mana keessa kan jedhan jiru. Ijoolleen naaf hojjete jettanirree jirtu jechuudha mooyuuti. Warri isiniif hin hojjetimme amma irra deebi'een isinitti argisiisa. Mana an jiru keessa kaameraan hin jiru. Ani kanan irratti yaale duraan kaameraan gibbii jira barri alaarra waan ta'eef isarratti yaaleen ture, isarratti naaf hojjetee jira ofii kootiif. Isa qofa bichaa miti immoo yoo wanti maagineetti qabu nu bira jiraate niyya jechuudha kaameraan kun. Amma mee waan maagineetti irrattis kaameruma bilbila kiyyarra jiru irrattis yoo nani viidiyoo bane sagalee akkamii akka inni dhageessisu akkam akka inni ta'u isinittan argisiisa jechuudha. Amma egaa aappii kana akkamitti akka buufatta warri hin buufatin eessaa akka buufachuu dandeessan isinitti argisiisa. Asirra dhuftan jechuudha Play Store keessanirra iddoo search jettu kanarra deemtanii akkasitti barreessitanii inni iyyuu isinii fida jechuudha. Isin rakkisu argitan miti iddoo kana search gootanii bifa kanaan isinii baati. Kan keessan iddoo samayaawii kana irratti daayilood akka gootan isin gaafata. Akka bilbila keessanitti gadi buustanii kan koo wanta bu'ee jiruuf handuubattan deebi'a jechuudha. Edda gadi buustanii booda gara aappichaa ni dhuftanii aappichi akka eeyyamtan isin gaafata naannoo kanarratti jechuudha. Jalqaba warri haaraa banattan naannoo kanarratti ni eeyyamtanii sana booddee gara aappii kana keessa galtaniitu egaa dhiifama gaa beeksisatu gidduudhaan natti dhufaa jira. Edda gara aappii kanaa gallee mee aappii kana iddoo kana yaa cuqaasu anamma. Sirriitti isa kanatu naaf hojjete waan ta'eef anaaf iddoo kana yaa cuqaasu. Inni kun irree inni hojjeta. Hundi isaanii hojii mataa isaanii qabu. Kun irree inni hojjeta, kun irree inni hojjeta. Anaaf garuu isa kanatu sirriitti naaf hojjete saffisaan jechuudha mana keessatti akkan ofii kooti yaalitti. Amma egaa obbolaatiyyaa bilbila wayitu na bira jira. Bilbilliin ani mana keessatti fayyadamaa jiru jechuudha. Bilbila kanaan mee kaameraa yaa banu. Kaameraa banee yaa yaalu sagalee akkamii akka hin dhageessisu jechuudha. Gaafanani viidiyoo biraa waraabuu eegalu bilbila sanaan aappiin kun sagalee hin dhageessisu walumaan ilaallaa jechuudha. Amma bilbilatti gaafanani dhiyeessu aappiin kun sagalee wayii dhageessisu eegala jechuudha. Banee jira amma eegalee jira. Argitan miti? Kun amma gaa kan jiru iddoo kanatti bilbila kan koodha malee kaameraa miti. Kaameraanis yoo jiraate bifuma kanaan isin dhageessisa jechuudha. Waan akkasii kanas natti argisiisa. Bifa kanaan jechuudha. Amma egaa bilbila kan koo kana isinitti argisiisu. Gara dudduubaatiin kaameraa bilbila tokkootiin bilbila kanarratti yaale jechuudha. Bilbila kanarratti yaale jechuudha. Amma fakkeenyaaf bilbila kana gaafan kaameraa bifa kanaan banee waraabuu eegalu aappii sun ni hiyya jechuudha. Yoo kaameraan kabiraarree isin bira jiraate bifuma kanaan isiniif iyyee isin waamu isinitti sagalee dhageessisa jechuudha. Bulaa kooyi kabiraa mooyyuu mee maagineetti irrattis akkamitti akka inni dalagu isinan argisiisa jechuudha. Egaa mee amma gara aappii kanaa yaadeebu jechuudha. Mooyyuuti mee maagineetti irratti isin argisiisamu wantoota sibiila wayii ofitti harkisuu danda'an biras yoo geessitan sagalee akka yeroo kaameraa irratti qabdan isin dhageessisu san sagalee wal fakkaataa dhageessisa. Saniifan tarii wanti sun kaameraas ta'uu dhaba. Maagineettiin yoo jiraate inni iyya waan ta'eef isin waan tokko biratti qabdanii yoo bilbilli kun iyyee kaameraan kun aappiin kun jechuudha sagalee yoo isin dhageessise of eeggannoodhaaf waan sana iddoo sana kaasuu qabdu. Tarii maagineettis haa ta'u kaameraas haa ta'u yoo sodaattan iddoo sanii kaasaa yookiin haguugaa akka inni isin waraabneef yookaan immoo kilaasii keessa sana keessaa baasaatii iddoo biraa kaa'aa wanta sana yoo sodaattan yoo shakkii qabaattaniif jechuudha. Ammas mee isin argisiisu obbolaatiyyaa. Asimmoo maagineetitu jira jechuudha. Shittoodha kuni qadaada shittootu jira. Iddoo kanammoo kan jiru kaameraa osoo hin taane akkuma isiniin jedhe shittoodha. Qadaada shittooti amma kun. Qadaadni shittoo kun garuu maagineetii qabdi sababa sanaaf iyya jechuudha. Kaameraa irrattis qadaada shittoo irrattis inni aappiin kun. Garuu sirriitti isiniif hojjeta kan kaameraa parsantii 100 jechuudha. Ofii kiyya irratti yaalee jira waan ta'eef kaameraa mana keessan jiru alarratti yaaleen hin ture. Deebisee immoo bilbiluma kiyya yeroon kaameraa isaa banee aappii kana banuu
iniyya jechuudha. Maaliif bilbilis kaameruma mitiire in qaba mitiire saniif ni hiyya jechuudha. Amma bilbila kiyya irratti yaalee sin argisiisee jira. Ka bilbilaa xumuree amma uumame kan shittoo irratti akka ittiin iyyuu qadaadni isaa maagineetii waan qabuuf sin argisiisa. Sagaluma wal fakkaataa dhageessisa jechuudha wanti kun. Hayyee shittoon irratti yaale egaa shittoonis shittuma ta'eef shittoo hunda irratti miti kaniyyuu shittoowwan qadaadni isaanii akkas maagineetii qabanidha. Sinittan argisiisame shittoon irratti yaale isaan kanadha. Qadaadni ishee maagineettiidha. Sanaaf ni hiyyiti jechuudha isheen kun irreen. Shittoon gosoota akkanaa yoo jiraateef ni hiyya jechuudha. Kanaaf hin dhiphatina. Kaameraa qofa irratti miti kaniyyuu sin garuu ilaalatii wanticha san adda baafadhaa. Yoo sodaattan immoo kilaasii keessan keessaa baasaa cinqamuurra jechuudha. Sanaafi waan badaan hojjetanaa garuu kaameraan hin jiru jettanii yaa hin beekamu tarii. Aappiin kun immoo yoo itti dhiyaattan malee yoo fageenya irra ta'e manuma tokko keessa iyyuu kaameraan jiraate isinii fi mul'isuu dhiisuu danda'a beektanii.